كتائب القسام أبو عبيدة بالعملية التي نفذها مقاومون فلسطينيون قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية. الآن هنا في الاستوديو العقيدة ركن حاتم كريم الفلاحي الخبير العسكري والاستراتيجي. عقيد حاتم، أهلا بك. التي نفذها مقاومون فلسطينيون قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية، وأسفرت هذه العملية حزب الله نعيم قاسم كان قد هدد من أن حزبه مستعد للرد، بينما حذر وزير الأمن الإسرائيلي من أن تل أبيب ستضطر للتحرك. إسرائيل معنية بتنفيذ الاتفاق في إن صبر المقاومة مرتبط بقرارها بشأن التوقيت المناسب الذي forces into Lebanon. It aims to stop Hezbollah rocket attacks across Israel's northern. We will uphold the rule we have set. Whoever attacks us, we attack them. This holds true. Balloomii miidiyaalee idil addunyaa wabeeffatan isin dhageessifnaati mudde jaha olmawwan wiixataa gidduu galeessaa keessatti waraanni Gaazaa cimu waliigalteen dhukaasaa dhaabuu Gaazaan Hamas gaaffii gaafatee fi keessattuu Israa'eloonni daangaa Gaazaa guutummaatti gadi dhiisanii bahuu qabu jechuun diduun isaa waliigaltee kana gufachiisuu danda'an yaaddoo gurguddoo addunyaa keenyaa ta'eeti jira. Haleellaan rookeettii fi misaayila Hamas akka haaraatti lafaa ka'uuf miidhaalee gurguddoo dhaqqabsiisuu Teel Aviv beeksifteeti jirti. Loltoonni hedduun dhumatu Israa'eel fi akkasumas maddeewwan Hamas 14 irratti tarkaanfii fudhadhee loltoota 40 ajjeese jechuu Teel Avivis miidiyaalee irraa kan funaananne isiniin gaha. Hamas ammoo dubbittiin Israa'eel dubbattu soba ta'uudha. Miidiyaaleen hedduun isaanii siviilonni dhumachuudha kan himanii. Gama biraatiin ansaroonni Yemanii haleellaa cimaa jedhamee fudhachuun kan mirkanaa'ee fi hawtiin misaayila haarawaa hidhachuu addunyaa afaan qabachiisee jira. Waldhibdeen kaabinee Israa'eel fi mormiin cimaan har'a uumame maali kan jedhuuf baajata bittaaf gurgurtaa meeshaawwan waraana doolaara biliyoona 80 Baayidaniin mirkanaa'e irratti liigii Arabaatiif biyyoonni hedduun mormii kaasan. Israa'eel akka isiin meeshaa teknoolojii ammayyaa hidhatteetiin addunyaa irratti duguggaa raawwattu bulchiinsi Baayidan gaafatamuu qaba jechuun dhaabbileen jaarmiyaalee siviilii mirgoota namoomaa hedduun isaanii qeeqa isaanii dhageessaniiti jiru. Kanas gabaasaa qabna. Riippaabilikiin Shiyaa Islaamaa Iraaniidhaan qophiiwwan Ameerikaa fi Israa'eeliin kan dinniinte akeekkachiisa kan kennite ta'uun wal qabsiise. Loltoonni Israa'eel guutuu biyyattiitti akka qophii tahan ajajaan waraana biyyattii akkasumas Ameerikaan ammoo galoo galanatti dooniiwwan siiksuudhaaf rakkachuu fi Chaayinaa fi akkasumas Raashiyaan aantummaa Iraan garsiisu. Antooni Bilinkan daawwannaa isaan Kooriyaa kibbaatti taasisanii Pyongyang ammoo misaayila balastikii addaa haleellawwan gurguddaa galoo galaana Kooriyaa kabaaf kibbaa gidduutti yaaluun tuffii Ameerikaati jedhameeti jira. Israa'eel fi Iraan hudhaa gurguddaa wal qabu bira darbanii Iraan atoomii hidhachuun erga mirkanaa'e Ameerikaa akkasumas biyyoonni hedduun daboo gara taareenitti fuula yeroo deebisanitti ministeerri dameelaaf paarlamaan Iraanii akeekkachiisa. Teel Aviiviin na eeggadhu jedhuun walakkeessa Teel Aviiv soror keessa loltoonni biyyattii kutaa Israa'eel jiran hundi akka stand by ta'an jechuun Herzliyan Leeviif Benyamin Netanyahuun ajaju. Waldhibdeen guddoon Israa'eel keessatti uumame garaagarummaa kaabnotaa akkasumas Itamir Ben-Gvir fi Bezalel Smotrich gidduutti lolli gurguddaan uumamee fi Shinbeetiif Musaar gidduutti wal shakkiin maali kan jedhu galaalcha keenya. Ayatullah Ali al-Khameneidha. Nuti dhoksaan hin hidhannu waan barbaachisaa ta'eef jechuun addunyaa afaan qabachiisuu isaanii. Gama biraatiin odeeffannoowwan gurguddoon gama Mooskootii dhagayaman balballi Iraan ijaaramuu isaati yaaddoo guddaa kan ta'eef akkasumas Pirezidaantiin Firaans Imaanuweel Maakiroon dubbiin Iraan dhumatte jechuudhaan gurra Israa'eelota kan duuche ta'uun dhagahame. Imala Antooni Bilinkan Kooriyaa kibbatti taasiseen wal qabsiise yaalii warra Pyongyang misaayila balastikii fageenya gidduu galoo galaana Kooriyaa kibbaa fi akkasumas kaaba gidduutti isaan taasisan Ameerikaa dheekkamsiisuun dhagahamee jira. Kim Jong wajjin hariiroon Donald Trump maal fakkaata? Kursk irratti weerara lammaffaa Ukraine eegaluun Vladimir Putin kan duchisiiseef ajajni dabruun dhagahameeti jira. Gamtaan Awurooppaa si'achi nu gaha yoo jedhu Zeleniskiin ammoo yoo itti gaafatamummaa nageenyummaa Ukraine Ameerikaan fudhatte malee abadan Raashiyaa wajjin hin araaramu jechaan dhagahameeti jira.
gama biraatiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu keessatti gaazaan maaliif milkaa'uu dhabde loltoonni Israa'el guutummaatti gaazaa gadhiisan malee abadan jechuun Hamaasii fi haleellawwan gurguddoo kan keessatti ilaallu hawtii Yamanootaa keessattuu dooniiwwan tokko akka qarqabaan galaana diimaa irratti hin deemne addunyaa afaan qabachiise. Sooriyaa deebisanii dhaabuu biyyoonni adda addaa gumaacha itti fufaniitii jiran Ahmad Asharaaqidha. Tarkaanfiiwwan si'achi humnoonni maadheewwan adda addaa Sooriyaa keessa deemuun biyyattii goolessan tarkaanfii fudhachuu eegalla jechuun dhagahame. Tarkaammoo humnoota Kurdii irratti tarkaanfii cimaa ta'e fudhachuun miidiyaaleen Siiriyaa TV wabeeffatan Al Jazeera, Al Arabiyaa, Hindustan Times, Times of India, Newsweek, Financial, Economic, The Middle East Monitor wabeeffachuun galaalcha balballoomii keenya baagiddu galeessa Awurooppaa Eeshiyaarra isiniin geenya. Sagalee mujaahidotaaf warri haarawaa taatan subscribe gochuun ajirii gurguddoo argadha. Like gochuun hiriyoota jaalattaniif akka namoota hedduu bira qabus nu qoqqooda isiniin jenna. Yaada qabdan sanduuqa keessatti CTN al sadinu barreessuun dagatinaatiin sagalee mujaahidota injifannoo mujaahidota rabbiin dhugaan Filisxeemota dirretti abaasu addunyaa keenyaaf nagayaa taasisu jannaatii gara maadheewwan dhimbiibbaa viidiyoolee kanaan balballoome yodutti ceena. وحصلت الجزيرة على بيان مصور لقيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس يتهم أشاد الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة بالعملية التي نفذها مقاومون فلسطينيون قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية. الحكومة الإسرائيلية سيترتب عليه نتائج وإسقاطات. نتنياهو لا يريد عودة السلطة إلى السلطة الفلسطينية ولا بأي طريقة من الطرق حتى لو. الإسرائيلية قالت إن رئيس جهاز الموساد سيصل إلى الدوحة اليوم ولكن لم يؤكد هذا الخبر. توجه أو إعطاء الفرصة للتقدم في التوصل إلى الصفقة. على الأغلب الصفقة ستكون على عدة مراحل يعني لا يوجد. But the majority were intercepted. After Hamas-led terror attacks sparked a devastating war in Gaza, Israel التركيز على مواقع عسكرية. لكن שהאישומים המופרכים נגדי. التقارير تشير إلى أن إسرائيل تواجه شحا في المعلومات الاستخباراتية عن المواقع العسكرية. مسكم الكائن مدن ميديالي العربية في الجزيرة دوها وبفتن غبا سورة رغمان حماس انغلولتون إسرائيل غوتمت دچي غازا غد إيسانتي ولي غلتي وان تدمو هنتا وجتون جل مريتين بيكسيسو مدن فلسطين تي في وبفتن في هندوستان تايمز اوف إنديان غبا سني تجران ولي غلتي دوكاس دابو مرسا كود سدفاف تاسيفما جرو كانتي وغرم توتا والججيروف دغر سينموما لميلين فلسطين مليون لما توكا سديتاني درراف gidiraa arganiif kanneen dhibee hedduudhaan laalaa isaanii namni dhaga'uuf dhabe irratti Ameerikaan ammas baajata doolaara biliyoona 80 Israa'el bittaaf gurgurtaa waliin raawwachuun bulchiinsi soorama bahuu deeme abbo Joon Baayiden addunyaa yeroo dheekkamsiisaa jirutti Brigeediin Mujaahidota tarkaanfiiwwan dirooniif misaayilota eegaluun Israa'eliif raajii ta'e jedhama. Akka Newsweekii fi taas arritiin gabaasa jiranitti Brigeediin Alaksa tarkaanfii kutaa Raafaaf Jabaliyaa irratti har'a fudhateen loltoota dabalataa jeesuudha kan gabaasan. Haa ta'u Israa'el loltoota 3 kufuu qofa kan beeksifte ta'u Times of India wabeeffachuun Al-Arabiyaan gabaasee jira. Baha gidduu galeessaa keessatti haleellawwan maadhee Hamas adamsuu keessatti Brigeediin Ashkaloonii fi akkasumas Goolaanii jedhamu Brigeediin 96ffaa Libaanos ture Gaazatti dhidhimuudhaan maddeewwan gurguddoo Hamas 14 irratti haleellaa fudhadhee loltoota shororkeessitoota 40 ajjeese jedhusi miidiyaaleen gurguddoon bebbeekamoo ta'an DW dabalate Al Jazeera fi Al Arabiyaan sibiilota
Israa'eloota dhumuu isaanii qofa kan mirkaneessan ta'uun dhagahamee jira. West Bankitti tarkaanfii hidhattoonni faataa fudhataniin loltoonni Israa'el kaleessaa furajjeefamuudha. Mootummaan Israa'el har'a haleellaa West Bank irratti raawwachuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii UK France dabalatee kan dheekkamsiise ta'uu Al-Arabiyaan gabaasee jira. Birgeedii Mujaahidoota diroonota haraaf misaayilota kana eessaa fideen mamii Israa'el ta'ee jira. Daangaa Filadelfiyaa kan cuftee argamtu Israa'el gammattuu guramtoota isii barbaartee dachiif samii jalatti loltoonni isaanii kanneen hedduun of ajjeesuun hamilee dhabaniitiin amma inumaahuu sakatta'iinsa loltootaa keessatti xiinsammuun 140 loltoonni Israa'el dhaabbachuun mallattoo gaaffii ta'eeti jira. Hawtiin Yemanoota dhaabbata annisa biqiltuu fi humna piroodaaktiivii guddaa Israa'el kaneessa haleele har'asii Haayifaa barbadeesse. Warshaaleen gurguddoon qabiyyeewwan teekinooloojiif humna annisa barbadahan Falasxiin lammaffaa jedhamanii fi Gaadar gaayidid misaayilii fi dirooniin Jaaffaa jedhamtu haleellaa cimaa Israa'el irratti raawwachuudha kan Teel Aviv beeksifte. Lawan wal faraqa kutaa Sa'aadaa jedhamu Yemen irratti haleellawwan fudhachaa ooluu isaanii Almaasraa TV hawtii Yemanoota wabeeffachuudhaan har'a Al-Arabiyaan gabaasee jira. Gama biraatiin tarkaanfiiwwan baha gidduu galeessaa keessatti deemaniif maadheewwan Iraaniin deeggaraman hunda balleessuu qabneedhanii yeroo isaan mul'ii hidhatanitti ansaarota Yemeniinuma Hizbollaa ol humna cimaa ta'e argamuun isaatii fi Chaayinaa fi Raashiyaa Iraantu duubaan jira jechisiiseetii jira. Chaayinaan humna farra galaanaa kan dooniiwwaniif misaayila teekinooloojii ammayyaatti kallattiin Ameerikaa haleeluu waan hin dandeenyeef hawtii hidhachiisuu akka noolleen pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping dheengadda dubbataniitii turan. Ansaarota Yemeniif ta'e Yemen wajjin hariiroo gaarii qabna jechuun dooniiwwan isaanii karaa nagaatiin darbaa jiratanis warroonni Israa'el deeggaraniif Ameerikaa dooniiwwan isaanii qarqaba galaana diimaa irratti belbeluu irratti argaman. Hawtiin doonii guddaa Abrahaams jedhamu kan xiyyaarota 300 ol baatus barbadeesse. Qabiyyeewwan boba'aa fe'an kan Israa'elootaaf abbootiin qabeenyaa hedduun Israa'el wajjin kooppareet godhan hundi isaanii galaana diimaaf Meeditiraanii baqatanii yeroo bahaa jiranitti har'a Haayifaan haleelamuudha kan miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan. Hawtiin tarkaanfiin keenya cimee itti fufa. Nagaa filannoon harka keessan jechuun kaleessa erga beeksise ammas haleellaa cimaa raawwataa jiraachuu Hindustaant gabaasee jira. For long, Israel has been rumored to possess nuclear weapons. It has maintained a policy of ambiguity regarding its nuclear arsenal, but خارجة في عملية إطلاق النار شمالية الضفة الغربية دائما حسب وسائل عنها. فكان عنوان هذه الحرب عن أرقام خطيرة إذ استهدف الاحتلال من جهة أخرى بخرق اتفاق التهدئة. ففي الوقت الذي ترفع فيه حكومة أننا نعطي فرصة لمنع الخروقات. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كان قد هدد من أن حزبه مستعد للرد. تل أبيب ستضطر للتحرك. إسرائيل معنية بتنفيذ الاتفاق في لبنان وستواصل. أوردتها إذاعة مونتي كارلو الدولية التي نقلت عن مصادر إسرائيلية أن واشنطن طلبت من تل أبيب التي استهدفتها الجماعة بصواريخ باليستية. وفي الجهة المقابلة تتمسك جماعة الحوثي بمعادلة الردع بالمثل مع ضرورة إيقاف عجز الهجمات الحوثيين في مواصلة الهجمات التي توسعت لتطول منشآت حيوية. guyyoota 65 erga dhaabbateetii booda dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraana Libaanos irratti haleellaa Israa'el fudhatte jechuun himatamuun Israa'el deebii kennuurraa of qusachuu maddeen gabaasan. Naayif Qaasim hoogganni Hizbollaadhaan tarkaanfii Israa'el fudhachaa jirtuuf akkasumas laga Litaaniyaas jedhuudhaan seeraa fi waliigalteewwan dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 cabsite ammas haleellawwan kutaawwan Libaanos irratti fudhachuu isiidha. Maddeen miidiyaa MTV Libaananii fi Almaadiyaa gabaasanii jiran. Arrati Raashiyaa wabeeffachuun akka niwus gabaasetti haleellaa kanaaf Israa'el tuttuqaa kan barbaadaa jirtu ammas maadheewwan Iraan irraa shakkii qabduu fi dhaabbii waraana isheetiin Israa'el humna dinagdeetiin dadhabuu wal qabsiise. Haleellaan Iraan yoomna irratti raawwataa fi maadheewwan shororkeessitoota isheen jettee waamtu kan Iraaniin ijaaraman jedhaman yaaddoo Israa'el inumaa balleessuu miti lafa akka waan itti burqan ta'uudha kan miidiyaaleen gabaasan. Faayinaanshaanal akka gabaasutti dinagdeen Israa'eloota yeroo ammaa miidhamuu bira darbee abbootiin qabeenyaa hedduun biyyoota Awurooppaa Israa'el dhiisanii
baqachuun dhagahame. Hamaas akka haaraatti lola walakkeessa Gaazaa Hawtii fi Libaanos keessattis ta'ee humnoonni beekamoon akka Islaamic Resistance fi Iraan ammas uleen isaanii jajjaba ta'uudha xiinxaltoonni miidiyaalee idil addunyaa dubbatan. Haa ta'u ministeerri muummee Libaanos Najib Mikaatii fi Amos Hoyisti miseensi mana marii White House dhimmoota kana sakatta'iinsaan itti deemaa jiraachuudha kan Almaadiyaan gabaase. استمرار المقاومة ووقوف هذه المقاومة صامدة من أجل المستقبل ومن أجل تحقيق الإنجازات. عمل حزب الله نعيم قاسم إن صبر المقاومة مرتبط بقرارها بشأن التوقيت المناسب الذي تواجه فيه العدوان الإسرائيلي وخروقاته. أضاف قاسم في كلمة بمناسبة قلوبهم زبر الحديد أعاروا جماجمهم لله تعالى وشعبنا يحيط بهم ويقدم leaders and Israeli military operations in Lebanon and Gaza. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu said Iran made a grave mistake. Israel says Iran fired over 180 missiles, but the majority were in. Since the explosion happened last explosion at the hospital in Gaza yesterday. Since the explosion happened last night. This happens a lot with these kind of rockets that are supplied by Iran. Humni Hayat Tahrir al-Sham kan Ahmad al-Sharakif Abu Julanin durfamuun injifannoo sirna warra Hafiz al-Assad irratti argachuun hinaffaan guddaan qabiyyeewwan waraanaaf galaana hanga buufata doonii fi teekinooloojii misaayilota Iskandar misaayilii fi hypersonikiif qabiyyeewwan oomisha humna maadheewwan annisa nikileerii dabalateetiin Tel Aviivin harkaa barbadaa'e. Kun ammoo diraamaa Ameerikaan hojjatte ta'uu har'a akka nama jaarsummaaf michummaa abbaa gidduu galeessaa keessatti barbaadan fakkaachuun amantii daa'effatanii shoorri Firaans, Jarman, UK, Ameerikaa fi Israa'el akkasumas kanneen maqaan isaanii hin dhahamin taphatanii fi masaanuwwan akka Raashiyaatiif firoottan Raashiyaa Iraan biyyi Shiyaa dabalateetiin dantaa mataa isaaniitiif malee guyyaa tokko tika nageenyummaa fi warra sunnaa aljamaas ta'e sirna cunqursaa Bashaar al-Assad fonqolchuuf akkan ta'in xiinxaltoonni bebbeekamoon akka Kasraali Najaat Marwaan al-Bishaarafa kan himurratti argaman. أكد القائد العام للإدارة السياسية في سوريا أحمد الشرع خلال اتصال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني ننوه مرة أخرى مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث إذن عن 6 مصابين بينهم ومدى السكوت الدولي عنها. فكان عنوان هذه الحرب عن أرقام خطيرة إذ استهدف الاحتلال. Yemen too is a symbol of resistance and will achieve victory. And God willing, the enemies and aggressors, foremost among them the greedy and criminal America. Uleen biyyoota warra dhiyaa fi Ameerikaadha Iraan irratti qubachuu hedduu jechuun miidiyaaleen galgala kana taareen haleelamuuf qophiin Ameerikaa fi Israa'el maal fakkaataa irratti miidiyaaleen wal harkaa fuudhan Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa immoo dallansuun murtiiwwan keessattuu kilara Iraan balleessuudhaa fi sagaleen kuffisuu Raashiyaan fayyadamteen wal qabsiise. Abbaas Araakchii fi manni marii waliigalaa Iraanotaadha ibsa baaseen Tel Aviv qophooftee nu haa eedduu iccitiiwwan taareen keessaa bahanii walakkeessa Tel Aviv shororkeessuu bira darbanii Ameerikaan karaa ittiin galoo galaanaa akkasumas humna qilleensaatiin deeggaramte Iraan haleeluudhaaf biyyoota hedduu cidha waamachaa jiraachuu fi sa'aatii muraasa malee na amana jechuun pirezidaanti Imaanuweel Maakiroon Firaansii Iraan hidhattee jirti kana Israa'el abdii muruu qabdi erga jedhanii Benyamin Netanyahuun sammuun akka waan of wallaalaniitiin qoosa miidiyaalee gurguddoo hedduu irratti Hindustaan tarra kan fayyadame miidiyaaleen idila addunyaa hedduun abjuun Benyamin Netanyahus ta'e Israa'eloota keessattuu Siyoononni baduu qaban ilaalcha Ayatullah Ali Al-Khamenei warra Shiyaa Riippaabilikii Islaamaa fi humni guddaan waraana 100,000 ol kan qabdu Riippaabilikiin Islaamaa Iraanidha. Loltoota ishiitiin qophii taasisuuf misaayilotaa fi diroononni haarawaa jedhamanii fi akkasumas nikileeriin isiin amma hidhatte hanga Ameerikaatti fulla'uu danda'a kan jedhu yaaddooleen gurguddoon lafaa burqaa jiranii. Haleellawwan kanaaf Iraanis qophii xumuruu fi hiriyaa ishiif michuun isii gaafa rakkoo Chaayinaas taate akkasumas akka Abbaas Araakchii wabeeffachuun miidiyaaleen irna akkasumas taas gabaasuu irratti argaman Chaayinaa fi Raashiyaa wajjin Iraan waliigaltee addaa uumuun isii tarii
biyyoonni lameen kun Iraan deeggaruu danda'an kan jedhus jira. Waraanichi ammoo gangalateetiin balbala taariinitti akkan oollee pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden mirkaneessan. Bittaaf gurgurtaa meeshaa waraanaaf misaayilota farreen boombiiwwan haleellaa humna qilleensaa doolaara biliyoona 80 Baayiden mirkaneessuun biyyoota liigii Arabaa akkasumas dhaabbilee beekamoo ta'an kan jarmiyaalee mirga namummaa fi akkasumas dhumaatii waraana baha giddu galeessaaf taateewwan Gaazaa madaaluu jiraniif Ameerikaan ammas ilmaan namaa ficcisiisuuf Israa'eliif baajata kana mirkaneessite jechuun gamtaa Awurooppaas ta'e hedduuwwan isaanii komee akka qaban himan. Raashiyaan gama isiitiin kun inumaa duguggaa baha giddu galeessaa fi sanyiiwwan ilma namaatiif namni seera cabsaa jiru Ameerikaa ta'uudha kan mana marii mootummoota gamtoomaniitiif dhiyeessite. Haa ta'uutii fedhii Israa'eloota yoomillee taanan maallaqa isaaniiti jettee Ameerikaan baajata doolaara biliyoona 80 mirkaneessuun isii wal gaafachiisaa ta'ee jira. Kun hundinuu Iraan haleeluuf akka ta'e immoo shakkii akka hin qabne yaalee idila addunyaa Aljaziiraan wabeeffatan mirkaneessaniiti jiru. Kanaan wal qabsiisee abbaa saraakchi ministeerri damee alaa nuti eenyullee hin tuqne haa ta'uuti ammoo ifatti hidhanna waan taateef nageenyummaa keenyaaf murteessaadha. Israa'el qophooftee akka nu eegduu fi haleellaan kamuu marsaan sadaffaa akka irraan oollee erga Iraan irraa citiin dhagahame Benyamin Netanyahuuf qondaalli waraana biyyatti ajajaan humna lafaa Herzi Halevi waraanni Israa'el guutummaatti stand by akka ta'u ajajuun dhagahamee jira. Pentagon gama isiitiin Iraan gocha kanaaf nikileerii dhuguma kan hidhattu yoo taate heerri Iraaniin nu gaafachiisuun jiru haleeluu qabna jechuun murteessuu isaanii dhagahame. Gama biraatiin imala isaanii Kooriyaa kibbatti kan taasisan ministeerri damee alaa aangoo gadhiisuuf dhiyaatan Antooni Bilinkan yeroo isaan Seoul gahanitti Pyongyang Kooriyaan kaabarra yaaliin misaayila nikileeraa taasifamuun ammoo yaaddoo guddaa Ameerikaa ta'ee jira. Kooriyaan kaabaa, Chaayinaa fi Raashiyaan masaanuwwan Ameerikaa yaaliiwwan gurguddoo taasisuu bira darbee waraanni addunyaa sadaffaan isaan gidduutti kan jedhus dhagahamee jira. Pirezidaantiin biyyattii haarofni amma Kooriyaa kibbatti muudamanis sodaa fi naasuu guddaan liqinfamuudha. Newsweek gabaasee odeessi keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Turtii gaarii.